Giro visa di moda dogo gorte mal jadi video ada orang apa sih? Media kan. Ashama harka fuuldurtoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ambaa nagaa kiyya galata waaqiyyaa ta'uu hundi keessan nagaa keessanii haramo viidiyoo biraatee walitti deebinee jirra. Innis maali yoo jetta waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufa. Ijoolleen TikTok fayyadamtan dhaggeessaniitu natti fakkaata sagalee kana TikTok irraan buusanii xiqqoo ishee isiniin dhaggeeffachiisa waan baay'ee tokko nama rifachiisudha dhugaa waaqaa jechuudha. Shamarran baay'een isaanii warroonni akka intala kana baay'ee tokko na ajaa'ibu baay'ee tokko jechuudha. Jaalalli gowwaa nama godha. Jaalalli himateen dhufu garuu yoo ta'es immoo qaama ofii suura kaasanii haruma ofii suura kaasanii dhiiratti erguu isa nama geessisu miti jaalalli jechuudha. An dhiirri qaama kee suura kaasii ergi jedhus akkamittiin akka inni yaadu hin beekan. Dubartiin qaama ishee qulla suura itti ergite suura of kaaste dhiiratti ergitus akkamitti akka ishee yaadu ani hin beeku dhugaa waaqaa baay'ee na ajaa'ibe baay'ee tokko jechuudha. Dhalli namaa akkamitti qaama ofii kaaste dhiiratti ergiti dhalli namaa akkamitti alma qullaa dhiiratti ergiti alagaadhaam irsaaf niitiin iyyuu ijoollee oranii adda ba'aa jiru warri kun kan miidiyaa irratti wal jaallatan bira adda ba'uu danda'u hin beekamu hojii waaqaa. Namni ko wal jaalateef miti kan inni wal fuudhu. Baay'ee tokko na ajaa'ibe shamarran keenya hin shawwadamina. Shamarran keenya adaraa keessan hin shawwadamina. Hin shawwadamina. Maal ofiif jiraadha maatii keessaniif jiraadha. Dhiira dhabnee miti gaafa biyyaa baane kaayoo biyyaa nu baase hundi keenya hin beekna. Dhiiratti qaama qullaa ergu miti kan biyyaa nu baase. An kan hin jedhu dhiirri bakka qaama kee suura kaasinatti ergi jaalalleen kee qaama kee suura kaasinatti ergi siin jedha tana waanuma dhugaan si jaallatu sitti fakkaate waanuma boruuf si barbaadu sitti fakkaate inni barbaruuf si barbaadu dhiirri jechuudha gaafa qaama kee suura kaasinatti ergi arma kee suura kaasinatti ergi birrii naaf ergi narrakkadhe moobaayiliin na jalaa cabee moobaayiliin maal ta'e uffatan qabu ayyaana irratti maan bitanne maal siin jedhu. Dhugaadhaan waan si jaallate sitti fakkaate inni yeroo sitti fayyadamuuf sirraa fayyadamuufidha. Arra immoo qaama kee natti ergi suura kaasii harma kee suura kaasii natti ergi ani kos dhabee jiraachuu danda'u an kan keeti yoo inni jedhe afaan isaa damma dibatati dirqama qaama kee suura kaasitetti erguu qabda. Inni koo suurati qaama kee qullatti ergite sana ol keewwate birrii si ergisiisuuf ittiin si as faraarra'uuf ittiin si sodaachisuufidha. Ingowwomina shamarran keenya ingowwomina dhiiratti suura qaama qullaa hin ergina. Dhiiratti suura qaama qullaa hin ergina ofuma keessanii maraachaa jirtu kunarra miidiyaa irratti baatanii era maal taatan shamarran keenya basum an baay'ee nafara dhugaa waaqa maal jettee qaama qullaatti ergita. Dhiirri dhugaan si jaallatu bar qaama qullaa suura kee kaasinaa ergisiin hin jiru obboleetti kiyya hin shawwadamiini. Mee dhaggeeffadha sagalee ishii dhaggeeffadha. Akkas ta'e ergasii bakka qaama sanii wanta walitti fuuna qaama sanii bakka wanta tokko jechuu barbaade kasaan baala. Lakkeen wanta kana miidiyaa akka baastu hin barbaadu. Maqaan koo akkana beeku hin barbaadu beektuun immoo eenyu kana shaada qabadhe. Ilmoo namaa jedhee natti yaadee natti fakkeesse maal jedhee dogongoree kasaan baala. Amma qaama kana walii gadi of jammaree lakki walii gadi of himnaan jedhee achuma maallaqa ergidu malee inni sunaan jedha achuma maallaqa 50,000 ergi erganis maallaqa kootis itti erge immoo qaama kootis miidiyaa irra baase hiriyoota kootitti erge hiriyoota shamarran wajjin addaan na baasuu barbaade hiriyoota shamarran kootitti wanta adda jedhee ijoolleen beekneeres akkanumatti qaama koolii gadi oofe isaa rakkoon qabu garuu kanatti fakkeessee birii kotarraa nyaate wayii qaama kootarraa taane wayii birii kootarraa taane amma olii gadi oofaa jira. Yoo itti bilbila jalaa kaasu bilookii na godhee jira. Naa baay'ee rakkoodha kana waan ta'eef yaadoo qabaattan obboleettoo qabaattan naa gaafas. Naa akkasanii isiniin jedha adoraa rabbii. Ilmoo namaa natti fakkaate natti fakkeesse ani waan akkanaa keessa siisuma
maljini wani nama ganati siti nama mandi ko darati jawade rabbi kana sadi tane amati amanti kana ratina jabe sayyidi ade maljini garu na gani ya na bayya ko kana dura maljini malaka ergido bale langenna malaka gazu kuma tabat gergi amma mo kesa gara gara Kun tanda ko tu jambar garo dunia tu ani tergerak goda giro bisa di mana tu ko berarti mal jadi video. Akkuma sagalee ishee dhaggeessan akkatti isheen boossu argitanii birriillee itti kennite birriillee birrii 50 kenniteef inni suura sana qaama qullaa jaalallee kootetteetu suura qullaa natti ergeen gaashumaanka isheen ka qaama ishee mulciidhuma safuula ishee fan uffata biraa buuste gaashettu ergiteef birriillee ergiteef inni suura ishee sana daddabarsuu hin dhiisne dhiira akkam akkamii jira basuma obboleettii kiyya shawwadamiin qaama kee maal jette qaamuma kee qullaa maal jette kaameraa fuuldura qabdee of kaaste dhiiratti ergitaati dhiirri dhugaan si jaallatu bari qaama kee qullaana ergisiin hin jedhu dhiirri bultiidhaaf si barbaadu bari qaama kee qullaana ergisiin hin jedhu waan baalageeyyu sitti naasa'u kan boriif si barbaadu jechuudha hin shawwadamiin dhugaan siin jedha ati yoo arrantala cimtuu taate atarra yoo intala gobozii taate abbaa barbaadetti yeroo biyya galtu abbaa barbaadetti heerumta kan biyyaa si baase bar dhiira dhabumsa miti kaayoo biyyaa si baase fatiyyuu hin beekta warra kamiif hin jechaara warra dhiiratti qaama qullaa suura ergu arra garuu akka isheen boorsu argitanii akka isheen boorsee maraattu Arabasma obboleessa kiyyaatis qaama qullanatti ergin jedhin yoo shin qalbii dhabdee sitti ergite yoo shimaaf daddabarsitaati jala jaalallee keeti miti an dhiirayyuu mitaan namu qaamuma samaatti shamaran qaamuma ishee suura kaaste dhiiratti ergiti maal jaalallisaa finxirin jedhu jaalallisaa lubbuun nan boo akkasittiin gaafa jaalalleen ko suura qullaa ergi jedhu bilookiitti qadaadu Ara blookitti qadaada dhugaa waaqa gaafa dhiirri suura qullaan itti ergi arma kee kaasii maalushee ishaada dhugaa Kiristoos ndee inni kun arra miidiyaa irra si jalaa firfirsaa jira arra sumatu dhiiga boo'aa jira yoo otoo ati intala gaafa inni suura qullaa kaasinatti ergisiin jedhe sana lakki ani ergu maaf waan akkasii na gaafatta jetteeni intala cimtuu taatee jiraatte inni bisi dhiise si biraa hin deemu ture inni si tuffate argite si tuffate eentummaa of tuffachiise suma mataa kee of tuffachiise gaafa suura qullaa inni qaama qullaa ergisiin jennaate fuutellat gooteetti ergite arra kuna dhiiga si boosisaa jira suma mataa kee of tuffachiise namni tokko jechuudha otoo bakka ofi kennitee jiraatte otoo ofitti amanummaa qabaatte suura qaama kee qullaa tarii ati qaama kee natti ni ergitu taanan sin dhiisa siin jedhe si as firaarra'ee laata si sodaachise laata hadeemu kaa jaalallisa maani jaalalli akka kanaa maani wanti qaama qullaa nama ergisiisu dhiirri suura qullaa fi qaama qullaa birrii si gaafannan bilookiitti qadaati dhugaa waaqayyoo jechuudha yoo ati intala cimtuu taate maaltu nama guddaa maaltu beekamtii sii kenne beektaa ciminni kee kan ittiin beekamu maalidha hojii keetiin yoo ati gobozii taate dhiirri kamiyyuu sitti dhiyaannan si dhiisee hin deemu garuu dhiirri yoo sitti dhiyaate sifattana waa meeqan sifattana arrati yookaan isa dura isa nama sana dura nama arra suura qullaa ergisi jedhe sana dura jaallachuu dandeessa yoo inni arra kan mucaasa kana jaallatemti arra suura isa kana ergitemti maal jedhee yaaduu danda'a tarii kaleessa nama dura jaallatte sana suura qullaa akkasumatti ergite siin jedhe sifattana inshawwadamiin obboleetti kiyya warroonni dhiiratti suura qullaa ergitan inshawwadamiina jaalalli akkasumatti jaalalli dhugaa waa baay'eedhaan madaaluu dandeessa arra dhiirri suura qullaatti ergitee birriitti ergiteef jaalalli dhugaa siif qabaachuu dhiisuu danda'a namni sun siyyuun fuudhu garagaree osoo ilaalu dhugaa waaqa jechuudha
cimtuu ta'uuf immoo maaltu si barbaachisa seete hojii kee irratti jabaadhu. Dhiira yoo ta'e ati intala cimtuu taanaan ati ofitti amanamummaa qabaannaan ati hojii kee irratti cimtuu taanaan afaaniin miti kaa. Waan aasofte hojiitti argisiista tanaan dhiirri dhufee jilba haadhaaf abbaa kee dhungateetu manatti olfinaan sargiidhaan si fuudha. Garuu cimtuu ta'uu qabaachuudha. Hojii kee irratti jabaachuudha. Jecha namaatu hin taane kaayyoo keetiif. Dhiirri namaa akka kanaa barbaada. Dhiirri tidaariidhaaf kan inni barbaadu durba kee shelebbee miti. Fuula keenya kana ilaalee miti kan dhiirri nu jaallatu. Uffannaa keenya ilaalee miti. Mataa keenya kana ilaalee miti kan dhiirri nu jaallatu. Irra caala maal keenya ilaalee kaayyoo keenya. Kaayyoo nuti gara fuula duraatiif qabnu. Dhiirri bultiidhaaf nama jaallatu. Dhiirri bultiidhaaf nama jaallatu arra diddibanee babbareennee miidiyaa irratti suura babbareedaa gadhiisneef bultiidhaaf nu barbaadu. Amala kee ilaalaa, kaayyoo kee ilaalaa, nama akkamii akkati taate sitti dhiyaate waa hunda kee ilaale bultiidhaaf si barbaada malee. Hundaafuu dhugaa waaqa adiraa keessa shamarran akka mucaa kanaa yoo jiraatan of adaba goradha. Dhiirri suura qullaa arginaan sin jaallatu obboleettii kiyyaa. Hageesse dhiirri suura qullaa natti arginaan sin jaallatu. Dhugaa waaqa jechuudha. Innaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata isinitti dheeressu. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha.